Guyyaa kaleessaatti kaasee egaa Mubaarik Musammaa qabameera jechuudhaan akkasitti poost godhamaa jira. Kunis maalirraan kan ka'e kan walii ilaallu ta'a. Mubaarik Musammaas egaa akkasitti bahee deebii kennee jira. Ijoollee kana beektu jedhee tayyaadha. Chaalenjii tokko hojjetanii badiin ijoollee Oromoo irratti hojjetamaa jiru. Hedduu tokko nama gaddisiisa. Mee kanas kan walii ilaallu ta'a. Kiis godhaa oola nama hunda dubartii hunda. Dullatti illee jedhu guddaati. Maa inni akkas nama hunda kiis godhu namuma jaartiis moo maa inni akkas karaa walakkaatti wal ciibsanii wal xuuxuun karameellaadha moo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha markafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo shaw akkam naaf turte. Jireenya afyaan akkam isiniin jedha. Madam qamamochi isinoo akkam hojiin gaariidha. Barattoonni immoo yeroo kana yaa barumsi cufameeti jira. Warri yuunivarsiitii jirtanis hedduun keessan maatii biratti galtanii turee tayyaadha. Boqonnaan akkam isinitti toleera. Fu'aa jedhamaara. Madam qamamochiin immoo akkam madaamiin isin cinqaan jirtu miti. Madamiin isin cinqaan jirtu miti akka isin hin dabbaramne jedheetan barattootaafis madam qamamocheedhaafis hunda keessanuu kun guyyaadhaan isiniif deebi'aa jira. Baay'ee addii kana biizii ta'eeti miti garuu waanuma viidiyoo na hojjechiisu na dhaabe isan na dhibaan isinii galee meediyoo haidhuma na kadhadhaa. Guyyaadhaan isiniif deebi'aa akkas yoon jedheen dubbadhe hammas boru wamtii na fuudhee badu inni bu'u kanaaf hin dubbadhu. Har'a guyyaa shanaffaa keenya ofittiin chaalenjii godhaara. Baay'ee ofittiin chaalenjii godhaara. Guyyaadhaan isiniif deebi'aa jira. Hedduun keessanii koomentii akkasitti nu kottu malee waan argisi jaallanna waan argee jedha. Naa barreessaa turtanii haalan danda'een koomentii keessan galee laayik nan godha. Yoo laayik hin goone immoo dudubbisaatan jira. Dubbisuun dhiisu. Hundi keessanuu koomentii keessan naa barreessuun dagatina. Baay'ee koomentii yeroo barreeffame viidiyoon keenyas gatii ol ka'uuf viiyoon isaa ol ka'a jechaadha. Kanaaf hundi keessanuu koomentii barreessaa inni jedhu kanaafan isinii galee maaliifuu koomentii keessan barreessuun dagatina. Annaa yaadni keessanis na jajjabeessa beektu. Kanaafan yeroo hedduu koomentii barreessaa jira. Warri na jaallattan laayikiif koomentiidhaan natti agarsiisan isiniin jedha. Anis isin jedhaan badu. Immoo gara chaanalii kanatti haarawaa taatan harii kanamoo chaanalii Oromoon qabdu keessaa tokko keenya isinii galee harii kanatu subscribe bakka maaliifuu dhiifama godhaa fi godhanu amma dafaatii maatii kanatti makamaa itti dheeressu gara viidiyoo. Ani gaariidhaan kun akkas jechuun gaariidhaan garuu isaanirraa akkas gadi jilbeenfachiistee waan arge isaan akka sassaqaayyaate maa inni isayyuu hababaa keessa dhokattanii wanti isin nutti gootanii irraanfatamu isinii galee akkasumatti godhuun qabdan turtanii haa ta'u maaliifuu haa ta'u isinuu yoon fuutan warri teessanii viidiyoo kana ilaalu tokko immoo yoon fuutanii akkas gootu isinii galee waggaan teenya wal ilaallan waggaamu maaliifuu haa ta'u gara biraatiin immoo kun akkas wal ciibsanii Oromoo laalaa እንደዛው የተጠበቀኝ ነው መጣሁ እንዳልነካት መጣሁ እንደዛው የተጠበቀኝ ጨረሰ እንዳልነካት አላልኩም ሳደሚ namni yaadan jirtan saadami warri yaadan baay'ee aadaan akkasii nama miinzee dhaaban yookaan immoo namoota dhaabanii akkas wal xuuxan kun akka tokko baay'ataa jira miti Oromoo miti baay'ataa jira garuu ta'uun qabu iyyeellaatan isayyuu isuma mana keessatti iyyuu anna iyyeellaa isinii galee isa akka isa bareedduu dhabboo maal jettumee kanarratti maal jettumee gaarii hin qaqqaba xiqqoo isinii tafteen kaa walakkaatti wal xuuxuun gaarii miti isinii galee karameellaadhamu waan kan na dhibe isaamu yookaan kana yommuu xuuxan nabdan karameellaa bitadhaa miti Oromoo miti
Garbiraatiin immoo guyyaa edaatii kaafamee Mubaarik Musammaa hidhameera. Oduun jedhu miidiyaa kanarra guuteera. Poolisiin Duubaay namoota lama yakka cimaa raawwatan jedhe poolisii federaalaa Itoophiyaatiif dabarsee kenne. Shakkamtoota daldala namaa lama kanneen lammiilee Itoophiyaa irratti yakka hamaa raawwachaa turan jedhe to'annoo jala oolchuun poolisii federaalaa Itoophiyaatiif dabarsee kennee jira. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa akka ibsetti shakkamtoonni maqaan isaanii Daawud Safarii Laggasaa fi Dastaa Taganya Bagaas jedhaman lammiilee Itoophiyaa 105 mala goyoomsaan seeraan ala gara Duubaayitti erguun birrii miliyoona 188 ol walitti qabanii sarbamaa mirga namoomaa fi miidhaa garaagaraa irraan ga'aa turan jechuudhaan ibsee jira. Akkasumas shakkamtoonni kun bara 2015 irraa eegalee namoota hojii argamsiifna jedhuun waadaa sobaa seenuudhaan nama tokkorraa birrii 320 haga 600 fudhachuun viizaa turistii sobaa qopheessanii gara Duubaayitti ergaa turanii jedhame. Dabalataanis akka ibsa poolisiitti miidhamtoonni Duubaay erga ga'anii booda bakka tokko keessatti walitti qabamanii haala ulfaataa keessa tursiifamuudhaan nyaata gahaa dhabuu, reebicha, dararaa fi dubartoota irratti miidhaa saalaa dabalatee yakkoonni garaagaraa akka raawwataman taasisaa turuu ibsee jira. Qorannoon poolisii federaalaa fi poolisii Duubaay walta'iinsaan geggeessanis shakkamtoonni lamaan qabamanii adoolessa 11 bara 2018 gara Itoophiyaa dabarfamanii to'annoo poolisii federaalaa Itoophiyaa jala oolanii jiru. Poolisiin federaalaa qaama mootummaa keessaa namoota shakkamtoota kana waliin hojjetan jedhaman irrattis qorannoon akka itti fufu ibsuudhaan daldala namaa ittisuudhaaf uummanni odeeffannoo qabu karaa 991 fi karaalee birootiinis akka qooddatu waamicha dhiyeessee jira. Dhageessaniittu warri biyyoota garaagaraa garaagaraatiin gowwoomfamtanii gara biyya alaa jirtanis biyya keessa taatanii qarshii keessa nyaatamaa jirtan lakkoofsa hammaatiin bilbiluu dandeessu. Baay'ee ani inni viidiyoo kana fideef suuraa asirratti argitan kana isaan suuraa hammaatiin Mubaarik Musammaa wal fakkaata jedhamee poost godhamaa ture jechaadha. Mubaarik qabameera jedhamee jechaadha. Baay'ee Mubaarikiin fakkaata garuu Mubaarik baay'ee dhaabiin isaa gabaabaa wayii. Dhaabiin isaa gabaabaadha. Innis kanarratti anaamis jechuudhaan deebii kennee jira. Meemii ilaalaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni footoo kana olii gadi fuutanii deemaa jirtanu please tiishartii adii uffachuu fi funyaansaa battina funyaansaa ilkaansaa qarriffaa ta'uu maal jettani maal hin beeku. Mee maalii wal fakkaanna? Anaa miti kuni dallaalaa ijoollee hoggaamee qabiyya kana keessatti guuree gatee ijoollee jechuudha. Nama 57 isa himate. Silii galee nama 57 biyya kana keessatti firii viizaa illee 550 irraa guuree fidee asitti ijoollee gatee mootummaan biyya kanaa qabee gara biyyaatti galchee warri keenya eerpoortitti hau godhanii laash godhanii mana hidhaa galee. Arabannaa tachu waan ittiin lafa keessatti sheeka akkan talli keenya jettiin ulamaa gurguddaa minaan naan jedha malee naan kan ilmoo namaa fidee biyya kana dararu akkamitti walitti na fiddu. Kanaan wal qabatee mucattii si ulamaa gurguddoo warra akka Mubaarik Musammaa warra akka Asirii waan argeetti dhageessaniitu. Isiidhaan na fakkeessaa akka mucattii si fakkeessaa malee jedhaa jira sinii ga'e. Akkasii gara biraatiin immoo ijoollee Oromootti maaltu godhamaa jira? Kan jirtu nagaa keessanii daqiiqaa muraasa dura anaaf sanyiin dorgommii chaalenjiitiif magaalaa Hoolataa irra gara Finfinnee dhufnee yoo yaadattante ji'a 10 isaan dura kan chaalenjii kana sanyiin akka dorgomu goone waan dandeenyuun humna keenya fayyadamneet hojjechaa turre. Haa ta'u malee dorgommii kanarra awwaardii qophaa'ee kanarratti baay'ee nutti dhaga'ame. Kana jechuun dorgommiin tokko yeroo dorgomamu ulaagaa mataa isaa ta'e qaba. Akkaataa ittiin tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa godhanii ittiin filatan illee ulaagaa mataa isaatii qaba. Maal akka ta'e hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf mucaa xiqqoo kana moofii moomuun akkuma jirutti baay'ee na gaddise. Maaliif ani chaalenjii baay'ee dorgommii argeera. Ana akkanaan agarre namoonni content creator yookaan tiktokeroonni chaalenjii kana dorgommii kana ibsan way viewdhaan hin jenne yookaan laayikiidhaan hin jenne maal akka ta'e hin beekamu. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jedhanii even keessa darbaallee shanaffaa keessa illee galee waan sin dhufu keessa jechaadha. So mucaan kun dorgommii miriindaa kana yeroo dorgomu uffata isaa kaawwatee miriindaa kana jalqabaa kaasee mudhumaatti beeksisee viewun isaallee baay'ee bareedaadha. Laayikii naannoo 404,000 warri tokkoffaadha hanga sadaffaatti ba'an koongiraasiin hin jenna. Maaliif nuti immoo miira nutti dhagaame akka dorgomaa tokkotti dubbachuun dirqama keenya waan ta'eef jechaadha. So baay'ee na gaddisiise.
chaalenjiin wayu kanaan booda waan dorgomnu namatti natti fakkaatu dhugaa dubbachuudhaafi waan hundaafu sanyii koo waan hunduu guyyaa isaatti numa ga'a sittin dhaga'amini waaqayyo jira borummoo chaalenjii bicha biraan arganna gin baay'ee namatti dhaga'ama lafaa kaa'anii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa akkamitti piroodaaktiin kun akkamitti beekamame nuti bar amantii siyaasa politika akkamirraa bilisa goone viidiyoo kana yeroo jennu irratti yaadne hojjenne cal jennee miti namoonni baay'ee irratti dadhabaniiti so miti akkuma dhageessanii gaa chaalenjii Mirindaan baase irratti hirmaatanii iddoo tokko nama jibbisiise wanti ijoollee Oromoo irratti godhamaa jiru jechaadha. Warri wanti kun isin ilaallatu jechaadha. Wanta akkasii osoo qorattanii gaafiin irratti dhiyaate gaariidhaan jira. Waan hedduu tokko nama jibbisiisudha jechaadha. Kiis godhaa oola nama hunda dubartii hunda dullatti illee jedhu guddaati. Dr. Asoo Chaachaa jedhanii beekanii miti TikTok irra bal'aqaa Chaachaa beekama. Chaachaadhaan. Chaachaan bara 2024 jaalala na gaafatee ture. Chaachaan tole. Bara 2024 jaalala na gaafatee duraan gaana jaallatamii jaalalti kun ni garagalti bar. Jaalalti faallaadha gisee jedhamu nageenye. Kazaan bara 2024 maal jedhee na gaafate. Isatu na gaafate. Ufee na dawwalee jaalala na dhiyeesse amanuus nan dadhabe. Hin amanamu kansaa hin qoosna wajjin immoo hin qoosna hin taphanna. Dhugaa kiyyaan jedheen rifadhee tan bakka ammatti yaadaan jedheen. Ijoollee nama eessaan argadha jettee na tokko mirakkoo qabna. Hedduu takka. Kazaan siin jaalladhaa bakka karoora si fuudhuun qaba ምናምን naan jedhe. Really godhee jechuudha achiin rifadhee bakka sa'a takkaaf sa'a lamaa fi ni dhosee bakka bilbila irraa cufadhe. Yaadeen hin jedheen amma karoora hin qabu waan jedheen karoora bultii hin qabu karoora jaalalaa hin qabu hin jedheen karoora amma sa'a kana karoora jireenyaa hin qaba sammuu koo biizii godhee jira haalli jireenya kootiinna itti yaada jedheeni bilbilatti cufadhe. Kinoo achi booda eessaa dhufu. Dhumnee reega yoona Chaachaan. Ani bar confused ta'aa jira akka malee. Inni Chaachaan achumaan badee. Achumaan badee garuu waa'ee jaalalaa sana ni dhiisne ka. Garuu dhiisnee boodarra akkam goone seete. Amma dhiisnee maalirra jirra seete wal dhaggeeffanne. Sigaree barachuu koo barateera miti gaa miira koo qabachuu koo. 2026 fixuuf iyyuu deettee ture. Amma akkamitti deemne seete amma walii galuu eegalle. Bara 2026 keessa jirami. 26 keessa akkan jaalala baradhee argee innis waan tokko natti himaa sigalee walii galle keessaa walii galle. Kiis godha deemee nama si emoji sana agarteemi kiis godhaa oola nama hunda dubartii hunda dullatti illee jedhu guddaati. Kiis godhaa oola sana wal amansiisne. Yoo wal amante waan fedhe godhe emoji dhabar gargaaraa jira. Kun akka gargaarsaa waan ta'eef hin jedheen TikTok irratti waan fete ta'e rakkoon qabu guyyaa walitti dhufne immoo hin jedheen inni samma dhiyeenyatti biyya ni dhufaa. Amma taateetti dubbiin. Chaachaa welkaam jenna wajjin si manna gaafas garuu. Takka laayivii irratti illee dubbadheen beeku waan kana kunuus irratti hin dubbadhee. Amma dhiyeenyatti ni dhufaa. Nu walii gallee jirra. TikTok irra bakka fedhe gastii fedhe galee nama fedhe dhungatee nama fedhe maallaqa kennee rakkoon qabu maaliifi miskiina sappoorti godha. Dhageessaniittu. Amma doktora sun biyya dhufaa jiraare. Namni hin amanu garuu immoo nuti keessaa wal amansiisne waan fedhe yoo TikTok irra ta'e illee namni baay'een tasgabbooftee naan jedha. Ati waan barbaadde gaafa argattee tasgabboofta. Egaa akkuma argitan kiis godha jennaan kiisii sanan isinii galee maali ashaangulliitii sitti TikTok irratti argamtu beektu biti giiftii isiidha.
Fatiha kaleessa irraa dhiyeessinee turre isarraa kanaaf har'a isiniif dhiyeessee kan jira. Anyway viidiyoon raaf qabu dhufe kana fakkaataa isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti barreessuun dagatinaa haga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oro Show bye.